Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota Quraa Oromoo. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni amantii biraa viidiyoo biraa qabadee deebi'eetiin jira. Arraanta nama qabatee dhuftachuun keessanii nafu Ummuu Kaanus waa'ee isin biyyaa deemuu yookiin ilmaan sii dhiiftee asii deemuu irraa wajjin wal qabatee warroonni jechuun komantiidhaan yookiin jala dhuftanii barreessitan namoota adda addaatu jira kan silaa waan ani hin qabne naan jechaa jiru kan sharmuuta baala geedaayaati ijaarsa barbaadu biyya baatee kanaaf baala gummaadhaaf biyya baate jechuudhaan warroonni na arrabsitan akkasitti kuni narraa dhaabbachuudha qabdanii bilookiin isin godha jechuudhaan dubbatti jechuu isin haalaan jireenyaan silaa ani biyya keessaa itti bahee kana kan beeku kan silaa waan kan beeku qabu abbaa mana kiyyaatii fi ana malee isin wanni isin galchite akka leen hin jirtu akkasumatti namni kun kaayyoo maali qaba jettanii yaadu qabdan malee fuulduratti ilmaan kanaaf bira fiduu deemamoo yoo akkamii wanti jedhamu kana laaluu qabdan malee isin akkamitti ilmaan dhiistee bashannantaa ilmaan dhiistee deemtee itti bohaartee bashannanaa fi kanaaf akkamitti kanaan jette ani viidiyoo yoon maxxanfadhe viidiyoo jala deemtanii maaliif akkana maaliif akkamitti viidiyoo kan lakkiftaa ati bashannana daayittaa ati ilmaan kee dhiiftee ani duba ilmaan kee dhiisee boohuun qabaay ilmaan kee dhiisee yeroo hunda numa boohuun qabaay ani eega miidiyaa kana dalagaadhaaf bananne malee miidiyaa kanumatti wanti banneef hin jirtu dhugaa miidiyaan kanuma dalagaatii dhugumatti dalagaadha amma silaa miidiyaan siidhaa miidiyaa guddaa nama hordoftoota 1,218 kan qabudha jechuudha arrantana miidiyaan kun miidiyaa guddaadha miidiyaa guddaa kana eega qabaatte irra dalaguudha qabdi turte isin silaa irratti dalaydee akka wanti kuni galii galchu jechuudha arrantana ilmoo sii tala dhiiftee biraa deemte san ilmaan sii kana ni fayyadaa jechuudha miidiyaan kun ni fayyadaas maaliif galiin isarraa galtu ilmaan sii ittiin jiraachuu danda'an ittiin waan takkaaf gargaarsisuu danda'an jechuudha amma warroonni silaa arrabaa fi sharmuudhaa fi maal jettaniin kuni dhugumatti gaa jireenyi biyya Itoophiyaa kun namoota jiraachuudhaaf hedduu ulfaataadha maaliif yoo jettan haalli jireenyaa manni kiraadhaa wanni nyaatanis bitiidhaa wanni dhugan bitiidhaa waan ifaan ibsatan interneetaa maallaqa wanni isin amma fakkeenyaaf warreen mana arabaa jiraattan warreen silaa komantiidhaa kun jechuun warreen silaa mana arabaa jiraattan kan interneetni isin kafalchiisu interneetni isin kafalchiisu akkasumatti ifaanis waan hundinuu jireenyi arraantan isin mana mara jettanii garuu akka booda gaafa galtanii jireenya keessan eegaltan isin arkuu teessan jechuudha arraantana gaafa namni akka namarra jiraatu arraantana bar waanuma isin kanan hojjettan malee isin waan kana baafna san baafna jettanii waa yaaddan takkalleen isin dan jirtu haa taatu garuu jireenya kuni gaafuma itti seenan arkanii jechuudha arraantana isaan bu'aa bahii arraantana jireenya kana keessatti isaan mudateetu arraantana akka biyya sadaffaa yookiin biyya duraan turtirraa gara biyya kaanitti akka imaltu kan taasise sababuma kanaaf erga kun ta'e hoo rabbiin nama fide gaa arraantana an dalagadhee qabeenya hangaan fedhe qabadhu qabeenya hangaan in dalaga biyya fedhe hangaan fedhe turu qabeenya kana yoo rabbiin na faayideesse malee yoo rabbiin jireenya oolchu malee oolfachuu hin danda'u jechuudha arraantana an akkasumatti bikkaan fedhe jedhaqee hojjedhee hangaan fedhe turus wanni an dalagadhu tun yoo rabbiin walirra na teessise malee hireen tiyya booda maal akka taatu beekuu hin danda'us booda amma nama arraantana waggaa meeqa kana biyya kanaa kana ture inni kun akkamitti waan akkana dhaba inni kun maaliif akkanan taanee namni jechuun warreen komantii silaa jechuun akkasii ilaalcha akkasii qaban Ummuu Kaanus ammaan dura gaafa isin biyya galtu Ummuu Kaanus biyya rabaa kana amata meeqa turte mana qushaashaa keessa galtee mana maal jechuudha ture jechuun akkas namni jeena karaa kanaan komachaatii ture jechuu isiidha isin arraantana hoo maal komatan jechuu arraantana akkamitti isin biyyaa baatiidha akkamitti isin dhugumatti biyyaa gaa namni jijjiiramuu maan fida je'ee ilmaanuma fi yookiin ilmaan kiyya kun akka rakkinni arraantana namni kun akka ilmaan kiyya mudanne arraantana jireenyu markaa afaanii kana jiraannee ilmaan kana sarara bikaan keenya ilmaan keenya yoo carraa akkamtu mudattuu ta'a waan jettuu isii yaachisee biyyaa bahuun mala kanaafu du'aa'uma godhaaf isin akkuma du'aa naa godhaa jettutti rabbiin yaada muraadasii haa gootu rabbiin akkasii yaaddee oli rabbi haa ta'uu fi ilmaan siitii fi abbaa mana sitii rabbi wal bira isaan hageessu jechuudha ilmaan sitii fi kana achi baafachuun waanuma achi baafachuudhaaf deemti jechuudha akkanatti ilmaan kiyya achi baafadhu deema yoo jettellee komentiidhaan namoonni na arrabsan
yookiin namoonni waan anjanne hedduudhaatu jira jettee waan firraa sodaatteedhaaf dubbachuu dhabdinatti fakkaate malee jechuun interviyuu kun yeroo bakka biraa deemtee yaasuttullee akkasiin dubbattettillee ilmaan kiyya hangammaatti paaspoortiin harkanna jettee jirti ilmaan siif bira geessu deemti isiin ilmaan kana dhiifteellee silaa ilmaan ni jaalatti garuu ilmaanis abbaan ilmaaniis ilmaan ni jaalata. Akkasumaanuu ilmaan sii kana isiin sirraafu waan dandeessu ilmaan kanaaf bira fitu deemti. Kanaafuu gaafuma silaa isiin bira fidee agarkuu teenya malee arraantana arrabaafu isiin haa dalagattu miidiyaa kanarrattis arrabsuu hin qabnu dalagattu ilmaan amasiitu ni fayyada jechuu barama yoo miidiyaa kanarratti illee viidiyoo hojjette maal goote kun ilmaan amasiitu ni fayyada isiidhaas ni fayyada. Kanaafuu dalagaa mana arabaatiif kana hundayyoo walitti dalagattee jijjiiramuu dandeessi jechuu arraantana isiin jijjiiramuu barbaaddete kan biyyaa baate. Kanaafuu koomentiidhaaf arrabaan dhamaasuu hin qabnu akkasiin boochee jireenya isii kana wallaaltee dukkana keessatti haftee akka hin taane keessa galtu godhuu hin qabnu. Kanaafuu koomentiidhaan jajjabeessumaatu nu bira nurra jira kabajamtoota hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu. Salaamu alaikum.